Innaan far Oromoo ta'uu waan agarsiisu jechuudha. Dantaa uummata miliyoonii 15 olii uummata Oromiyaa haajarraa hin qaba jechuudha. Fedhii Oromoo, fayyaa Oromoo, nagaa Oromoo, tasgabbii Oromoo eegsisu warra faayidaa waan takka hin buusu jechuudha. Nageenya isaanii eegsisu, aangoo isaanii irra turu, aangoo haal dandamuun danuu aangoo gubbaa turu malee wanni Oromoo akka warri hin yaaddessine agarsiisa jechuudha. Awwanni kun maal na yaadachiisa barkum 2015 filannoo barkum 2015 na yaadachiisa. Afaanii Oromoo afaan hojii mootummaa federaalii ta'uu qaba jedhame gaafa qinejjitiin faati kafaawoon faati wafidoon faati kafaawoo yeroo saniin kongireesii biyyaalessa Oromoo ture gaafa warri deeggaran afaanii Oromoo afaan mootummaa federaalii ka hojii ta'uu hin qabu jedhe namni falme gaaf suni dhaaba cundura opido jedhama. Afaanii Oromoo abadan hin ta'uu jedhani gurra lamaan qabatanii lallabaa iyyaa turan. Afaanii Oromoo akkamiin afaan hojii ta'uu hin qabu jedhan warri maqaa tokkoon Oromoof dhaabbate warri maqaa tokkoo fi paartii Oromoof hin jedhe afaanii Oromoo guddachuu hin qabu jedhe afaanii Oromoo akkam guddataa warra afaan Oromoo guddataa jedhamu warra gandummaati warra uummata diiguu jedhe falmaa bayan. Afaanii Oromoo hin guddanne guddachuu hin qabu afaan Oromoo afaan mootummaa federaalii ta'uu hin qabu afaanii Oromoo ga'umsi hin qabu jette gaafsan opidiyoon afaanii Oromoo akka afaan Oromoo mootummaa federaalii hintaan falmaa turte. Har internetiin abanamu jedhee warri izeemaa faati gaafatu internetiin hin barbaachisu internetiif koronaan hariiroo waan takka hin qabu jedhee aangaawwan cundura gabbahanii miidiyaa gubbaatti dubbatan. Warri kan caal wani nama saalfachiisu maaltu jira? Warri kan caal maaltu jira? Afaan Oromoo gaaf afaan hojii ta'uu qabaa jedhan ta'uu hin qabu afaan Oromoo hin guddanne jedhee gaaf falman internetiin haa deebi'u gaafa jedham internetiin deebi'u hin qabu jedhee paartii maqaa Oromootiin dhaabatu kafalmu kunin paartii kaayoo Oromoo waan takka hin qabne jechuudha. Anin jechuun duula warri godhu qaama riphee lola qaama hidhata kamiyyuu wal mo'achuuf warri godhu anin hajarra hin qabsanii miti. An ummata bal'aa adabuun dogongoraa jedha. Ummati yeroo kamiyyuu sirriidha jedhe yaada. Ummati adabamuu hin qabu jedhe yaada. Ummati tajaajilamuu qabaa jedhe yaada. Abiy Ahmed muummee ministeera ka ummati Itoophiyaa guutuu ka ummati Itoophiyaa maraatii jedhe yaada. Kanaaf isa deeggaruu qofaa miti jedhe. Mootummaa jechuun tajaajila lammii kennu jechuudha. Namu abbaa fedhe deeggare paartii fedhe deeggare dhaaba fedhe deeggare walqixxe lammummaa qaba. An kanattu amanaa. Abiy tajaajila jechuun internetii kan naannoo Tigraayiif kennu kan naannoo Amaaraatiif kennu loogii takka malee ija tokkoon ummata Itoophiyaa maraayyuu laalee ummata Wallaggaatiif ummata Gujiitiif ummata Booranaatiif Oromiyaa bakka maraa fi sabaaf sablammii hunda waliin gahuu qaba jechuudha. Mootummaa jechuun ija takkaan ummata hunda walqixxummaan laalu jechuudha. Mootummaa jechuun ija takkaan ummata hunda walqixxummaan laalu ummata tajaajilu jechuudha. Karaa biraatiin korona gubbaatti wanni godhamu akka malee sodaan guddaan jira warri fayyaa akka malee of eegaa. Warri fayyaa akka gaarii of eegaa yoo isin of eegdanii isin jechuun qabeenya qaqaalii biyyitti sunini gatii guddaan wareegama guddaan barsiifte of eegaa yoo of eegdan ummata eeguu dandeettanii. Meeshaan ittiin of eegdan isin baay'ee dhiyaate hin jiru. Wanni adda adda rakkinatu jira kanaafu odeeffannoo amma facaasaa jirtaniif yaalii amma kennaa jirtaniif galatooma akka gaarii of eegaa. Biyya Awurooppaa biyya Eeshiyaa hedduu keessatti miidhaa guddaa koronaan namirratti geessisee jira. Koronaan kanaan duratti jechuun koronaa qofa hin ta'in Iboolaan hojjettoota fayyaa hedduu miidhaa hedduu fixe warra dhukkubsata yaalu. Kanaafuu waan kana irratti akka malee of eegaa mootummaan dhiyeessii barbaachisa hundaayyuu meeshaa ittiin of ittisa haa dhiyeessu seera barbaachisa hundaayyuu haa dhiyeessu yoo akkas taate jechuun akka malee ufillee bu'aa buustanii biyyallee bu'aa buusuu dandeettan jedhee abdadha. Kanaafi warri akkasii of eeggannoo cimaa godhuu qabdanii odeeffannoo karaa feesbuukiitii fi madda adda addaatiin nu dabarsaa jirtanii akka malee barbaachisaa itti fufa odeeffannoo guddaa nu amma interneetii gubbaa argadha. Kanaafuu uummatiin Wallaggaalleen odeeffannoo guddaa interneetii gubbaa argata. Dooktarii Wallaggaa keessa jechuun dhukkubni kun dhukkuba haarawaa vaayirasii kan wanni isaa hin beekamu. Dooktoriin hedduun odeeffannoo interneetii gubbaa argata. Dooktarii Wallaggaalleen interneetii gubbaa argata. Interneetiin banamuu qaba. Interneetiin Booranaa Gujiitti bakka hundattuu banamuu qaba. Telefoonii bakka hundatti deebi'uu qaba. Odeeffannoon humna ummati humni qabu yookaan humnaa dhukkuba ofirraa ittisuu danda'a. Fayyaa isaa eeggachuu danda'a. Akkasumas diinagdeedhaan badhaadhuu danda'a. Kanaafuu waan kan akka malee irratti hojjechuu danda'uu qabna. Kana walii dabalatee ani isinitti yoo hime harka dhiqadha yoo jedhu jechuun ummata bishaan dhuguu hin qabneef ummata horiin isaa dhabsuu ooluuf yookaan ummata dheebuu ooluuf qoosaa fakkaata. Garuu waanum qabdaniin duri yoo bishaan ittiin dhiqatan illee jiran ummatii waan adda addaatiin harki isaa
yoo tuqe kin faalamni godha hiddii faadhan andoodee faadhan baala daddaatina waan daddaatina xaawata waanum gootan godha biyyee warra dhiqatutu jira yookaan biyyee warra wuduu godhate salaatutu jira waan adda ka qulqullina keessanii mirkaneessu jechuun ittiin godhadha isin jechuu kiyya mootummaan karaa kanaani wanni guddaan takkin dhiyeessii bishaan qulqulluu biyya fara takkin hojjechuu qabu waan akka malee agarsiisu wuli yookaan heegere bishaan qulqulluu akka gaarii dhiyeessu anam foto tokko argee jira foto haroo ka bishaan namni achi waraabbatu harreen bishaan itti faachuu dhufan bakki biraatiin itti fincaa'u argee jira dhiyum kan harreen bishaan ittiin faachuu dhufanii kooraa baadhatee achi dhaabbate karaa biraatiin dhugee quufee bishaanum san keessa fincaa'e namni karaa biraatiin ammoo bishaan sun waraabbata kan hundattuu jira mootummaani qulqullina bishaanii yookaan bishaan qulqulluu dhiyeessuu gubbaatti akka malee hojjechuu qaba biltsiginna magaala keessaa ka fooqii ijaaranii beeta mangistii haaromsanii biltsiginna maxal jedhanii dhaadannoo mirqanana duntaane qabatama waan jireenyaaf jiru baadiyyaa jijjiiruu danda'a qulqullinni bishaanii fayyaa haawwanii ijoollee gubbaatti hojjechuun akka malee barbaachisaadha wanni biraa tokkin argaa jira waa'ee sektarii fayyaa biyyaa gubbaatti akka malee investmentiin guddaan ni barbaachisa dhukkubni koronaa tokko kan inni godhe nama hunda wal qixeesse duri yoo kaanserii fuudhan dhukkubonnee fuudhan dhukkubsambaa fuudhan dhukkubturuu fuudhan dhukkuba dhiibba dhiigaa fuudhani warri mootota biyya fiiganii xayyaara fudhatanii Faransaay Israa'el Thailand Ameerika dhufanii yaalaman amma kan wanni akkas hin jirtu korona dhufte jennaan namni si fedhin jiru kanaafuu argite waa'ee fayyaa biyya kan keetii gubbaatti investmentii godhuun sillee hin gargaar bulchanii gargaar bulchaan qabamee warri du'aa jiru ka Afrikaa jechuun odo sila fayyaa gaarii qabaatanii lubbuu warra baraaramuu danda'e investmentiin waa'ee sektarii fayyaa ka biyyi keessa cimuu qaba jabaachuu qaba fayyaan ammoo karoorii dhukkub ittisuu gubbaatidha jechuun sagantaan fayyaa Itoophiyaa biyya guddachaa jiranii ka heddummaatu dhukkuba ittisuu gubbaatti karoor xiyyeeffachuu qaba amma biyyi Xaaliyaan fa biyya Ameerikaa fa dhukkuba fayyisuu gubbaatti malee ittisuu gubbaatti xiyyeeffannaa dhabuutu miidhaa hagas ga'e fide odoo jechuun infraastrakcharii fayyaa guddaa hagas ga'u qabani kanaafuu waan akkasii investmentii babal'isuuni akka malee barbaachisaadha aadaalee gurguddoo gaarii aadaa harka dhiqachuu yeroo hunda yoo harka dhiqachuun dhukkuba koronaa qofa miti waan hedduu fayyaa irraa nu eeguu danda'a aadaan jechuun yoo haxxifatan jechuun ceqilee gubbaatti haxxifachuu afaan qabachuu kun akka malee nu gargaara dhukkuba akka sombaa dhukkuba hafuuran daddarban hedduutu jira aadanii akkasii kun cuftuun aadaa gaariidha dabarsuu qaqqabna gartee aadaa hancufa imimmaaniif maali walirra eeguu kan cufayyuu dhukkuba biraafillee nu barbaachisa daawwattoota jaalatamuuf kabajamoo odeeffannoo waa'ee dhukkuba koronaatii fi wanni an haasa'e kaarraa kanuma fakkaatee wal gorsa wal qaabadha wal yaadadha waan kanallee akkuma waan kameeyyuu jechuun tokkummaan irra aanama jechuun tokkummaa jechuun yeroo wal qabannu yeroo wal gargaarru nu keessa jechuun ka akka malee rakkata nu keessa ka akka malee dadhaba nu keessa ka akka malee humni hin qabne qaabachuun akka malee barbaachisaadha dhukkubee kunin dhukkuba argitanii hawaasummaa ummata addunyaa keenyaa kana baay'ee jeequu dandayu walitti gabbaanee wal gaafachuun harrafee jira wal bir dhaabbachuun hafee jira dhukkubsata deemnee wal gaafachuun aadaan sun hafee jira du'aa keenya waliin awwaalachuu aadaa sun hambisaa jira kanaafuu nu ammoo dhukkuba kana irraanu dandayuu qabna yoo qaama wal arguu hin dandeenyellee telefoonaan imeeliin feesbuukiin akka gaarii wal gaafachuu wal hiyyaafachuuni keessattuu nu keessa dadhaba keessattuu nu keessa rakkata keessattuu nu keessa jechuun miskiin laafaa kenna harki qalleessi kenna jechuun hordofuudhaan yeroo kamiyyuu caala arjummaalee amma kan arjoomuudhaan tola oolchummaalee amma kan tola oolmaya hojjechuudhaan akkasitti wal bir dhaaban akka malee barbaachisaadha yeroo kamiyyuu caala qaamallee walitti dhiyaachuu baannu yaada wal bir dhiyaachuu qabnu yeroo jechuun wal yaadachuun wal bir dhiyaachuu qabnu yeroo gargaarsa walii kennuuni uf eeggannee gargaarsa walii kennu wal bir dhaabachuu qabna yeroo ammaa kana jechuun namni ta'e gabbahee CNN gubbaatti social distancing odoon taane jechuun physical distancing tun barbaachisa qaaman gargari fagaan malee yaadan yaa sammuutiin akkasumas miiran akkasumatti hafuuran yeroo ayyaana walitti dhiyaannee akka malee wal gargaaru walii kadhannaa goonu walii du'aayii goonu walii araarama rahmat goonu ka walii wal dhabne ka warii araaram goonu nami waliin araaramne jechuun araaram rabbi irraa eegachuun qabu jedhama nami namaan arjoomne arjoom rabbi irraa eegachuun qabu jedhama waan qabdan walii arjoomuni waan qabdani jechuun walii kennuun wal gargaaru wal bir dhaabbachuun akkasiin rabbiin garte arjoom isa sinii baay'isa akkasii yoo sin nama araaramta rabbiin araaram isa sinii baay'isa yoo sin nama naatan naasun rabbi isinii baay'atti
kanaaf warri waan gaarii hojjete buufate irra fayyadam rabbi nu haa godhuti yeroo wal danda'anii wal dhagaanii wal obsanii jaarsaaf jaartillee mana waliin deebitanii amma jechuun waa'ee qoosaa waan gaarii argee ture jechuun balaan adda addaa balaan tiraafikii baay'ee gabbu'ee jira namni makiinaan oofu balaan hanna baay'ee gabbuu jira yakki gabbu'ee jira jaarsaaf jaartii mana waliin deebi'anii amma wal dhabbiin jaarsaaf jaartii akka malee dabaltee jirti qoosa jedhame waan akka qoosatiin kaha dhuga walitti deebitanii sila jaarsaaf jaartiin hojiin gargarii baastee adda adda oolanii halkan qofirriba wal arganillee nama walii waan jiranii fi wal dhabuu ni malan wal danda'uun baay'ee barbaachisa walii obsuun baay'ee barbaachisa wal dhagahuu wal mari'achuun carraan walitti sanfide kanaanii wal mari'adha rakkoolee keessanis maayyuu haasawaa irra caala maatii keessa wajjin argitanii akka gaarii hariiroo cima hariiroo jabaa uummadha waliin haasaa wal dhagaa waliin dubbadha yeroon kun inni carraaf dhufe carraa hariiroo keessanitti haaromsitanii carraa hariiroo keessanii bifa ammayyaatiin bifa haarawaatiin irri deebistanii ijaartanii isinii kenne kanaafuu wal dhagaa waliin haasahu social media kun nama fagoo walitti dhiyeesse nama fagoo gargari nama dhiyoo gargari fageessa amma walitti dhiyaachuun maatiin tokko walitti deebi'ee olii gad deemuu dhabuun kun hariiroo warri walitti dhiyaate jidduu jiru ni cimsanii jabeessaa jedhamee yaadama namni amma walii rifata walii naha